dhiiga baay'ee dhangala'e. Wangeela kee kana taasaa kan taasifte eenyuutiin sii kennan bara baay'ee waggaa baay'ee dhiigni dhalootaatti dhangala'e lubbuun hedduun itti bahee har'a kunuun harka geera anis fidee kunoo amma garaan geera eenyu narraa bu'u eenyutti laatu jireenyicha kana eenyutti narraa fuudha eenyu dhalli narraa fuudha eenyutti laatatta yaa Waaqayyo eenyutti laatatta eenyuun wangeela kana baatu eenyuun dubbii keetiif amanamee jiraatu eenyuun imaanaa kana laga ceesisu eenyuun ni laata eenyuun qabda Waaqayyo eenyuun qabda garboonni kee magaaziidhaan itti muramanii nu buqqeedhaan ga'an eenyuun narra immoo sa'aatii masaa duwwaa aarsaa gochuudhaan wangeela kana laga ceesisu eenyuun yaa Waaqayyo eenyutti laatatta bareedduu ko Yoo. kanaan dura baay'ee akkas jaaladhu guyyoota baay'ee si wajjin dabarsuudhaaf si wajjin jiraachuudhaaf waan guddaa arama na beektani gaafa si wajjin bashannanaa oolu gaafa si wajjin hoteela deemu gaafa gaafa teenyu keessumaa isa gaafa hoteela boqonnaa teenyaa sunna yaadda sana isa gaafa sanaatii ishee duratti naafee baay'ee si jaaladha si malee maal qaba ati anaafi onnee koo yoo siin jedhee kalee koo yoo siin jedhee narsoomsiisuu siin jedha Sirriidha illee akkasuma. ammame akka nama mana baankiitti birrii walitti qabatu beektanii onnee koo fuudhee sittan kennee kalee koo fuudhee sittan kennee amma gaafa tinaa deebistu waaqatu beeka akka walitti tinaa deebistu baay'ee si jaalladhaaf dhuga akka tina jaallattu anis nan beeka baay'ee tokko si jaalladha si wajjin jireenya bareedaa dabarsuun barbaada ijoollee ko abba nagaan isiniif haa ta'u maanni jaarsi kun maal jedhu Faataanii. kunoo imaanaa kana harka jira nagaa kana isinitti kennuu barbaade wangeela jireenyadha maanni jireenyadha imaanaa kana harkaa fuudha umurii qabdu yeroo qabdu kottaa isin amma tokko deemsisaa dhaloota keessa baanee waashaa maal jedhete burtukaanii Maal goon? wangeeladha jireenyadha kana malee socho'uu hin danda'amu kana malee jiraachuu hin danda'amu Maal goon aree? dhalootatti dabarsaa isin abbal dhiifama nuu godhaa sakanaaf yeroo hin qabnu nuyi nuyi nama kana irratti laayifii babbareedaa dabarsuu barbaanna yeroo hin qabnu dhiifama nuu godhaa dhaggeeffadhaa si'a tokko baay'een dhiiga isaaniitti lolaasa isin immoo dhalootatti dabarsaa dhaloota jala dhufa itti dabarsaa warree basumaaf yeroo hin qabnu dhiifama nuu godhaa lafa irratti laayifii babbareedaa dabarsuu barbaanna yaa Waaqayyo dhaloonni hin jiru dhaloonni si dhiisee yaa'eera laayifii kunoo wangeela dhugaa kana jireenya kana ulfina isa ta'e kabaja keenya isa ta'e kana namni harkaa furunni eenyuun qabda yaa Waaqayyo eenyuun qabda eenyuun hin harkaa furu dhugicha heemne dabarsu baay'een umurii qabu garuu dhugicha fudhachuu hin barbaanne dhalootaan ga'uu hin barbaanne obboleettii ko Amin. nagaan siif haa ta'u Amin. Maalas si gargaara? wangeela kana imaanaa kana Maalidhanni? wangeeladha jireenyadha Maalis itti fakkaata? dhaloonni aarsaatti Anoo waan qarshii na barattu wayii seensi duukaa see dhiifama ishee? lakkii qarshii mini kunoo kana narkaa fuudhi imaanaa kana na dhaggeeffa Maalidhanni? sa'aatii kee daqiiqaa muraasa na laaluutti na dhaggeeffadhu Ani boo yeroo qabu yeroo mani isa dubbisu iyyuu qabu maal akka inni jedhu iyyuu hin beeku nama biraatti kennachuu dandeessa. kottu na dhaggeeffadhu kun dhiigaan dhufeeti aarsaa baay'eetti kaffalame Na duukaan deemu. kunoo sumati babbareeddee akka tuffattee deemtu kana kan fide iyyuu wangeeladha kana keessa habee jireenyi Isa namni akka keetti na duukaa deemu kana namni yoo na arginatti kolfa na biraa deebii boo. ansi biraa nafa oo kana fudhadhuu gadi Na biraa deebii. oo kana fuudhi gadi
An biraa fuudhandaasa biraa namni fudhattee galuu dhiiste. Eenyuun ni fuudhure? Eenyuun qabda yaa abbaa? Eenyuun qabda? Baay'een qabeenya qaba garuu kanan qabu. Baay'een saatii qaba garuu kanan qabu. Hundumtuu yeroo qaba. Garuu kun bara baraan jiraata. Yeroon irra darbu, yeroon gaafatu. Eenyuun ni fuudhu laata? Si barbaadaa ta'e waliin. Dhaloonni maalirraa eega? Manni dhufee mana as beektaa eeggadda mana jiran jiranii. Ani immoo waan isa biraa qabu sana kadheen. Darajisi. Amerikaan kan hojjetee moo siin gafaadha barbaade? Maal hojjettee? Hojii hojjetee siin gafaadha. Gaafa keessa kan jirte. Gaafa sana rakkatee mutu. Mana illee tura bee? Mana miidhee qallittee gaafa sana jechuudha. Salphatiin jedhanii rakkatee jiru. Anis immoo akka gaafa jedhaa ijama ribbaa. Gaafa sana rakkachuu beebe. Rakkatee as. Garuu mammoo qabu. Kun qabuu baay'ee alaanii baay'ee jettee gaafa qabu. As keessaa fuudhaale. Kiisi keessaa fuudhaale. Kiisi keessaa fuudhaale. Daalaadhaa fuudhaale. Fuudhaale naantaa. Birrii mana daalaadhaa isaa fuudhaale fuudhaale. Ammayi yoo si deebi'us. Maal nuusa? Awaa waan keessatti. Iyyoo. Hojjeteen si gaafa. Maal nuusi taasisa? Afaan kan biraa bakka gaafuma. Daalaadhaa birrii koo. Amma dhugaa bakka jijjiiruu barbaada. Dhugaa bakka maayilii gara si dhugaa kan sirraa jedhee birrii koo fudhaa si sirraa jedhee. Naa osoo dandeessu. Dandeessu. Gaafa akka gaafa sana rakkate itti laayanii daalaadhaa birrii koo. Obboleessu. Yoo waan biraatan waan ta'e natti bayi. Maayilii natti bayi fuudhee jira jiru birrii koo laafee ni jedhe. Haala kanatti moo see fudhatta qaba. Eessa dhufe? Duuba waan. Ayiwa duuba waan. Lafa jireenya beektee satti laala. Lafa jireenya moo. Birrii koo maayilii lafa jedhini birrii koo laala dhammas. Amuutu jedhini. Birrii koo laala dhammas. Birrii qabamu. Laala birrii. Gaafa sana rakkatee fudhu. Akka gaafa sana rakkatee fudhateetti amma birrii koo laala jira. Sitti waan jedha. Humna gara sitti haasa'aa manila. Mee mola fudhattaare. Maal inni tisi godha birrii koo barbaadan. Ola kun fatu wala ko ba ko fudu birrii koo laala. Gaafa ko gurban. Maal inni godha ke. Kana si baalu re. Horii baasunis. Maal inni kenare. Birrii koo laala. Qabamu hojjete si kan bala barbaad. Barbaad. Lafa bedee beekte sitti laala. Maal inni maala so bala atimu. Birrii koo laala ke ma. Aboo du gade maka bra devi. Laala birrii koo. Engamu. Ila sitti me. Hojjete si kan bala re. Laala sitti me. Barbaad. Ila sitti. Yo kana atimu maal barbaad. Ila sitti maal. Jolle ko. Na dhaggeeffadha wal qocolaan deebinaati kotta imaanaa kana sitti kennan harkaa fuudhaa daraa kan ilaa ammatina jaarsa kan sodaadhooti birrii koo naala aboo aangeerraa wangeelli kunoo jira adaraa kana fudhadhaa birrii meeqa dha dhawwati ammatina jaarsa kan sodaadho birrii koo aboo afaafana yoo na barbaade siya tokko jara kuna dhaggeeffadha kun dhugaadha jireenya aloonni baay'een dhiiga isaatti lolaase aloonni baay'een mormi isaatti murame inni kana bidda keessa buufameeti kan iddoo kana keessa. Qoyyaa meeluu birrii meeqa dha dhawwati birrii mana ala dhabbati. Amadi na barbaade. Waa tokko keetiin barbaade. Birrii koo naala. Waa tokko keetiin. Na dhaggeeffadhu birrii darba. Maaliif barbaade jaati moo? Birrii koo naala dha nama. Kun darba. Kabeen hundumtuun darba. Kottaa kana harkaa fuudhaa. Hoobun harkaa fuudhu. Imaanaa kana. Qoyyaa haapa qo'aa beeksi. Qoyyaa mee. Addee jaa. Waliin lolina wanti hundumtuu. Birrii koo naala. Ati waan gootu gootu. Sitti meera birrii koo naala. Maalee gaar. Birrii koo naala. Kana sodaadhaati dhaabbadhaa na dhaggeeffadhu. Sitti meera birrii koo naala dammala. Ilaa filaame. Kuna gara sitte birrii koo naalaadhu. Birrii koo naafenne. Waa'ee birrii dhiisii birrii koo naafenne. Ilaa kana hojii kee. Waan ta'eef godhe tola jaarsa guddaa waan ta'eef godhe. Birrii na itti birrii yoo barbaade yeroo barbaaddu maal jaarsa jeeftu. Ilaali kan lolaasaa dhiiga isaa. Kottuu dhugita. Abba. Hojii kee yaadatu. Ana balleessee si boolla jedhe. Birrii koo inni duteessi si dhawu bakka jigodha. Ani birrii boolla jedhe si kennu. Maal amma naa. Lubbuu si keessaa bahuwi. Maka jiru. Lollee. Aloolani. Yesus. Hello. Akan bisu bisa fe'ame xumurameera. Maali dhuguma makiinichi waan akkatee ture moo? Amma fayyiraare. Ish bakka anoonee ture amma bakka qomarraa nameera. Ish. Maalidha jaarsi kuni? Jaarsa kan argeen turre heddume. Maalidha joon? Maal akka jechuun?
Maaltu moo akkas godhe? Waan sama. Aku agak terkejut. Maaliif ambulaansii wallee waamnu ree? Anggil. Elo. Abeeti dafaan qaqqabaame. Mana kena? Ish. Maaloo qabnee gadi abaaf dhugaa. Maali isin addunyaatti maaf ilaaltu? Anggil kena kau. Adi malah enggak hujan. Oleh kami mel mago. Biasa juga. Om anjir. Ani ini saya lola Arab kajut. Guyyaa keenya guyyaa gammachuu seenee beellamanneeru sana yaadatamini sa gaafa cidha keenya Na yaada. ansi dhibu guyyaan sun achi faffagaate ta'e beeku uuma achi nuti si qoode Maal yeroo isaatti waan fagaate fakkaata. ani fakkaata isa nuti akkasitti wal jaallannu kana hidhaafi fakkaata nuuftu kana amma kana faffagaata har'a waan si dhibu si wajji yeroo argadhee dabarsee bashannanaa ooluu kootti gammachuu guddaa tunatti dhaga'ama. Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee malee dhugaa baay'ee. Maani jaarsi kun isa dhiyoo kana argine dabaluni. Isa yeroo darbeeti. Maanni maal isaanii? Maani jaarsi warra daraa narkaa fuudhi maal midhaan daraa turamni. Isaanii. Maani ree maal taate nabbabu. Maali maal ta'an maal ta'e kun maali mana qorichaa deemnu kamaalee sana. Maali maal. Mana qorichaa deemu. Innaa gochuu qabdanii mana qorichaa keessinaa maali sin. Anjiraate rabra kooti sitti hojjeteera. Wangeela kana fidee iddoo kana hangeera. Angoora koon qabu. Maal abba dhiiga baay'ee dhiigaartu kunoo baay'ee dhiigataniirtu. Anarra yoo nafe boraan du'a san ta'uu. Maali isin fayyuu qabdu dura utuu isa kana lafa kaa mana qorichaa sin geessinaam. Ilma koo injorjoriin ishee dhaggeeffadhu. Kana wangeela kana narkaa fuudhaa imaanaa kana. Inni booddee ta'u isa booddee fuun amma mana qorichaatti sin geessina tolee nuuf jedha Ashaam. Toleen fudhannas hin Akka fudhannu. booddee ta'u waan narkaa fuudha. Amma ishi mana qorichaa dura sin geessina. Waa kana narkaa fuudha. Kana narkaa fuudhaan koo booddee ta'u. Kun jireenyadha dhugaadha. Dhalootaan gaa adaraa kana narkaa fuudhaa dabarsaa. Qaba aqamnu. Narkaa fuudhaa. Narkaa. Maale nama wangeela qabne kun seetanii naatti baay'ee. Albannaata noo utuun hin beekne ta'e wanticha dhubanne dura geette dhubanne. Maala lemoo keetti bandeeraayi. Akka beektu wanticha sinaa turre. Ergan gaaficha wangeela jaarsa harkaa fuudhee waan cimaa tokko nana ta'e. Anoo akkasitti. Anoo akkasitti. Maal jijjiirame. Ani moobe dur wanti nu hojjetu waliin deemu. Naannaa gara garuu milkaa'u. Eegan gaaficha wangeela sana fuudhee mana koo keessa kaa'e. Nagaa guddaa tokko ta'e. Anis akkasitti. Atis akkas taate mee? Akkasitti. Egaa isa gaaficha fuudhu sana dhagatin. Dubbichi dhibbi jireenyaadha sirriitti. Dubbii jireenyaa moo dubbii jireenyaa? Warri kaambee fayyoo muka meeqa godhanii iddoo barbaadu olee dubbiin jireenyaa isa keessatti. Isa malee milkaa'uu Isa kan argeera isa ogeessara. Anu argeera. Isa malee milkaa'uu hin danda'amu. Milkaa'uu hin danda'amu. Amma gara charchi deemu. Akka wangeelaawwanii nu waamanii beektan isinis waamaniiru Waamu. Gara charchi deemu. gara jartii deemna. Abeet. Nagaa oltanii wangeelaaf. Eeyyee ani mucaa ishee gaafichaadha. Amma bakka hojiin hundumtuu wanti hundumtuu lafa kanarraa kiristoosiin malee waan hin danda'amneef faabirikaa koo keessaa isa caalu waldaadhaaf gasheera hojiin ittiin haa hojjetamu jedhee. Eeshi bakka toleeshi. Obboleettii koo dubbiin inni dhugaan kanaan dura nuti fayyan nagaa akka waan jaalalli gatii qabu lafa kana irratti jireenya bareedaa dabarsina jennee jaalalaaf illee dubbii isa dhugaa kana dagannee turre. Wangeelli dhugaadha, wangeelli karaadha. Wangeelli jireenya isaa yoo ta'e malee waan tokko gochuun hin danda'amu. Maali amma ergaa wangeela kanatti amannee wangeela kana dhaggeeffannee wangeela kana fudhannee manni keenya jireenyi keenya kun akka kanaan duraan lamaa jiru bali. Yesuus Kiristoositti amanuu keenya nuti arganne jireenya arganne fayyina arganne. Kanaaf ani fayyuu kootti fayyuu keetti gammachuu guddaa mana jedhamne turte dhaga'ama. Dhugaadhaan illee baay'ee gammadeera jaalallis Kiristoos keessa malee hin jiru. Sirriidha obboleettii koo dhuguma wangeela kana keessa jireenyatu jira wangeelli kun karaadha dhugaadha jireenya waan hundumaa gochuu danda'a wangeelli kun. Wangeelli wanti ni dadhabes lama maatu jira ta'e. Kanaaf amma nuti sanyii gaarii isa nutti kenname kana akkasumatti dhiyeessina otoo hin taane sanyii gaarii isa nu bira ga'ee
Isadha abbaan keenya yeroo darbe nuti kennanii aarsaa ta'an kana nus dhugaa nuuf gale kana amma dandeenyu dabarsuu danda'u nurra jiraata. Dabarsuu qabna nus dhaloota. Dhalootatti dabarsuu nurra jiraata. Kanaaf kun dhuguma sanyii gaarii. Obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaartuu fayyaa galata waaqayyo akkam jirtu nagaartuu fayyaa keessanii nagaartuu jirtu nagaa keessanii akkam jirtu nagaartuu fayyaa keessanii jirtu nagaa galata waaqayyo baga gammadde waan isin dhibu nuyi karaa dura fayya baraga waan nuuf barbaachifne duukaa yaalee keenya macaasaa ture arra garuu dubbii jireenyaa isa dhugaa isa jireenya of keessaa qabu argachuu keessatti gammachuun guddaatu natti dhaga'amana. Baay'ee dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Wantichi wangeela kana jechuun wangeela hidhaa jechuudha. Sanyii gaarii argadde kana booda barsuun nurra jira. Sanyii gaarii facaafnaa dubbichaa jireenyaa. Uumamatee dhugaa baana seenaa wangeela keessa. Sanyii gaarii facaafnaa dubbichaa jireenyaa. Uummamatee